akkam jirtan daawwattoota Kairoo ganamaa TV oduu ijoo torbaanii qabadheetiin isiniif dhiyaadhe oduu ijoo torbaanii irraa waliin an obsaa Ridwaaniin ammoo oduun isinitti himam. Lolli Haayilii Poolisii naannoo Somaalee torbaan kana cimee itti fufee deemaa jiraachuusaa beekameeti jira. Kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessattuu Baalee, Gujii, Booranaa fi akkasumas Harargee, Baatii fi Lixaa keessatti lolli kun hammaatee balaa garagaraatii fi lubbuu namoota hedduu akka dabarsan gabaafameeti jira. Bal'inoota kanaatiif akka itti aanutti isiniif qindaa'aa. Lolli Haayilii Somaalee torbaan kana hammaatee itti fufee akka deemaa jiru beekameeti jira. Haaluma kanaan kutaalee Oromiyaa keessatti Baalee fi Boorana Moyyaaleetti lubbuu namootaatii fi qabeenyarra balaan hamaan akka mudates ni yaadatama. Haaluma wal fakkaatuun baha Oromiyaatti keessattuu Harargee Lixaatti guyyaa adoolessa 13 ilmaan Oromoodhaa 5 akka wareegamanii 8 akka madaawan beekameeti jira. Kanneen lubbuun isaanii dabran Mulugeetaa Kaasaa poolisii Oromiyaa yoo ta'u, Dachaa Damiseetii fi Zagayyee Asaffaatis poolisii Oromiyaa 3 akka ta'an beekame. Laman hafan ammoo Abdallaa Sheekaatii fi Abdallaa Galataa jiraattota magaalaa Meesoo kanneen lubbuun guyyaa kaleessaa dabarte akka ta'es beekameeti jira. Kanneen miidhaan hamaan irra ga'anis 8 akka ta'anis gabaasni nuti argannes ni addeessa. Haaluma wal fakkaatuun Harargee Bahaatti bifa wal fakkaataadhaan lolli cimee gaggeeffamee turuunsaatis yaadatameeti jira. Cinaaksanitti guyyaa adoolessa 13 Rashid Usmaaniitii fi Qaasim Abdii Adam kanneen lubbuun dabran ta'eeti jiru. Haaluma kanaanis poolisiin Haayilii Somaaleedhaa akka malee kutaalee Oromiyaa keessatti lola banuudhaan wareegameen lubbuun dabran kanneen lubbuun dabran 5 akka jiraatanis beekameeti jiru. Haaluma wal fakkaatuun Harargee Bahaatti aanaa Cinaaksanitti kanneen lubbuun dabranis akka jirus beekameeti jiru. Adoolessa 13 Rashid Usmaanii fi Qaasim Abdii Adam kanneen lubbuun isaanii dabran akka ta'es beekameeti jira. Akkasumas illee Gursumitti kanneen lola Haayilii Somaaleetiin wareegaman 4 akka lubbuun isaanii dabran beekameeti jiru. Haaluma kanaanis isaan lubbuun dabran Taahir Muhammad Hassan Abdallahiitii fi Hassan Abdallahi milishaa yommuu ta'an, Farahan Abdii Adamii fi Ali Muhammad Umar Qayroo Gursum akka ta'anis beekameeti jiru. Isaan kanneen lubbuu isaanii dhaban ta'eeti jiru. Lubbuun isaaniitis kanneen dabraniif lafaa fi lafee Oromiyaatii fi Cinaaksan cinaacha jechuudhaan Gursum gurra keenya akkasumatti illee Baabbilee biyya teenya jechuudhaan kanneen lubbuu qaalii wareegama hafalan jiraachuun ta'eeti beekameeti jira. Haaluma kanaanis Baabbileetti torbee dabree kana keessatti wareegama hamaa kan kafalanii fi akkasuma wayita isaan hirriibatti jiranis kanneen lubbuu dabranii fi manni gubachuudhaan beeladaa fi qabeenyarra miidhaan hamaan akka gaggeeffame ni yaadatama. Gabaasni ijoo torbaanii Kairoo ganamaa raadiyootiif irraa. Jilli Pirezidaantii Isaayyaas Afwerqiitiin hoogganamu kan Eertiraarraa ka'ee gama Finfinnee akka galee beekameeti jira. Bal'inoota kanaa ammallee akka itti aanutti isiniif dhiyaatu. Jilli Eertiraadhaa Pirezidaantii Isaayyaas Afwerqiitiin hoogganamu daawwannaa hojiitiif Itoophiyaa dirree buufata xayyaaraa idil addunyaa Finfinnee Booleetti simatanii jiran. Simannaa kana akka owaatti akka simatanitti keessattuu simannaa kana kan taasisaniif qaamotan gurguddoo ol aanoo akka muummee ministeera Dr. Abiyyiitii fi qondaaltota ol aanaa manguddootaa fi abbootii gadaatii fi akkasumas abbootii amantaatii fi qaamotan garaagaraatis irratti hirmaataniiti jiran. Jiilicha kana haala ho'aatiin simachuudhaaf keessattuu jilli kun Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii daawwannaa hojiitiif guyyoota 3 akka turanis beekameeti jira. Akkasumatti illee isaan lachuutu Pirezidaantii Isaayyaas Afwerqii muummee ministeera Dr. Abiyyi Ahmadiin daawwannaa hojiitiif Itoophiyaa kan dhufan yommuu ta'an, daawwannaa kanaaf hojii hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraan kan cimsutu ta'uunis waajjirri muummee ministeeraa beeksiseeti jira. Jilli Eertiraa Pirezidaantii Isaayyaasiin durfamu kun qondaaltota mootummaa Itoophiyaa waliin hariiroo biyyoota lamaanii irrattis ni mari'atamu jechuun beekameeti jira. Dabalataanis gara Hawaasaatti imaluudhaan paarkii indastiriyaal Hawaasaa ni daawwatu. Galma Barkumeetti qophiin simannaan ho'aan akka gaggeeffamus yommuu ta'u, jilicha kanaaf afeerraan irbataatis ni taasifama. Wiixata imbaasiin Eertiraadhaa Finfinnee
naannoo giddu gala aadaa Oromootti argamu ifatti eebbifamee tajaajila laachuu ni eegala. Jiraattonni magaalaa Finfinneetii fi naannoo isaanii ganamarraa kaasanis pirezidaantii Isaayyaas Afwerqii simannaa ho'aa taasisanii booletti imalanii simannaa taasisan kanatti akka gammadanis ibsaniiti jiran. Kominikeeshiniin poolisii federaalaa keessummaa Eertiraa simatan sirna keessummeessuuf qophii ta'uu isaanii kan ibsan yommuu ta'u, uummanni shakkii waan qaban hundarraa akka of eeganii fi waan shakkan akka qaama mootummaatti dabarsanii laatanis ibsaniiti jiran. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmad adoolessa 1 bara 2010 akka lakkoofsa biyyattiitti daawwannaa hojiitiif gara Eertiraadhaa guyyoota lamaaf akka turanis ni yaadatama. Daawwannaan gara lamaanii kun Itoophiyaa fi Eertiraan waliigalteewwan nageenyaa walirrattis kan mallatteessan ta'uunis yaadatameeti jira. Daawwaticha isaa keessattis muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad wayita achi turanitti nageenya biyyoota lamaaniitii fi jaalalaa fi akkasumatti illee hariiroo biyyoota lamaan akka cimsan waliif galuu isaanii ni yaadatama. Weerara liyyuu poolisiin bantee hammaatee itti fufee jiraachuusaa beekameeti jira. Aanaa Cinaaqsan keessatti gandoota garaagaraa irratti miidhaan hamaan akka dhaqqabame gabaafameeti jira. Bal'ina oduu kanaatiif gammachuu Siraaj akka itti aanutti isiniif qindeessamu. Liyyuu poolisii naannoo Somaalee har'a waaree booda Harargee bahaa aanaa Cinaaqsan araddaalee mala ulee fi biyyoo keessatti lola bantee yoo xiqqaate namoonni 4 madaa'an. Namoonni madaa'an kunniin Hassan Abiin Muhammad, Musee Shigir, Hassan Faaraa fi Ibrahim Umar Adam akka ta'an gabaasni arganneen yeroo ammaa kana aanicha keessatti lolli hamaan gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, humnoonni mootummaa weerara kana uummata irraa ittisuuf tattaaffii godhaa kan hin jirre ta'uu gabaafame. Odeeffannoo biraatiin ammoo pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Somaalee Abdii Muhammad Umar walgahii mana marii naannichaa guyyaa har'aa gaggeeffame irratti badii naannicha keessatti raawwatame hunda ajaja TPLF'n akka ta'ee fi keessattuu itti gaafatamaa tika biyyoolessaa kan ture obbo Geetaachoo Asaffaa murtiilee hammeenyaa hunda akka raawwadhu afaan qawweetiin na dirqisiisee jechuun dubbate. Baha Oromiyaa magaalaa Dirreedawaa keessatti uummanni Oromoo kan magaalaa fi daangaa irra jiraatan rakkoo hamaaf saaxilamaa jirra jechuun gabaafameeti jira. Keessattuu akkuma beekamu marii paanaalii magaalaa mootummaan qopheesse irratti hundaa'uudhaan komiif yaada qaban dhiyeeffatan. Bal'ina oduu kanaatiif akka itti aanutti isiniif qindaa'ama. Uummanni Oromoo kan Dirreedawaa fi naannoo isii irra jiraatan guyyaa har'aan tana daangaa fi akkasumatti illee qabeenya keenya saamamaa jirra, rakkoon hamaan garaagaraatis nu qunnamaa jira jechuudhaan marii mootummaan qopheessee paanaal irratti hirmaachuudhaan paanaalii san irratti komii fi yaada qaban guyyaa har'aan tana dhageessifachaa oolanii jiran. Komiin isaanii akkana jechuudhaan akka qaamni mootummaadhaan quba qabaatu qabeenya keenya saamamaa jirra, afaan keenyaanis yoo dubbanne akka waan afaan biroo dhufne akka waan baqattummaadhaan dirree sanatti jiraachaa jirutti ilaalamaa jirra. Mirgi dhala namaa kan namaaf kenname sanis nurraa mulqamee waan jiru jecha rakkoo hamaa keessa jirra jechuudhaan yaada qaban ibsan. Oromummaa teenyaan lafuma keenya irratti, lafee abbaa keenyaatii fi lafa teenya irrattis miidhaan garaagaraa nurra gahaa jira. Akka fakkeenyaatti qabeenya keenya irraa kaafamne beenyaa tokkoon maletti akka gara biraatti godaannu nu dirqamsiisaa jiran jechuudhaan komii fi yaada qaban ibsatan. Gama barnootaanis barattoonni keenya yookaan ijoolleen teenya kan barnootaaf mana barnootaa geessinu afaan Oromootiin akka sirriitti nuuf barachaa jiran jechuudhaan dhimma gama barnootarraa qabanis ibsaniiti jiran. Akkasumatti illee gama ogeeyya fayyaatiin yeroo mana yaalaa deemnus kan ittiin nu tajaajilan afaan Oromoo osoo hin taane afaan biraati jechuudhaan komii qaban dhiyeessifatan. Dirqama afaan biraa yoo beekuu baanne tajaajila hin argannu jechuudhaan rakkoo garaagaraa kan kanaan wal fakkaatu hedduudha tuqan. Keessattuu uummanni Oromoodha lafa tanarratti dhalatee guddatee abbaan biyyaa Oromoodha, lafti Dirreedawaadha lafa Oromoodha, ona afran qalloodhaati jechuudhaan akkasumatti illee dhaadannoo qaban dhageessifatanii jiran. Gaafii fi deebii mootummaa waliin godhan keessatti guyyaa har'aan tana gaafii jajjaboo kaasuudhaan mootummaan hanga danda'u deebisee fi hanga kaan ammoo qabatee deemeeti jira. Humna nu olitti dabarsine jechuudhaan gaafii tana kan fudhatanii deeman jiraachuun isaanii dhaga'ame. Gabaasa qeeroo ganamaatiif irraa. Taatee naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Maarqos keessatti hoteela Barakat Simoon keessa jiraatu irratti marsuudhaan dargaggoonni naannoo Amaaraa konkolaataa Barakat Simoon akka barbaadesan gabaafameeti jira. Bal'ina oduu kanaatiif Mu'eddin Muhammad akka itti aanutti isiniif qindeessa.
Naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Maarqos keessatti guyyaa har'aan tanaa jeequmsi hamaan kan uumame yoo ta'u, dargaggoonni magaalaa Dabra Maarqos hooggantoonni mootummaa hoteela Goozaamin keessatti mari'ataa jiru jechuun jeequmsa kaasan. Hooggantoonni jedhaman jidduu kan jiru obbo Barakat Simoon haa bahu jechuun sagalee dhageessisaa turuun odeeffannoon arganne ni addeessa. Dubbi himaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Nugusuu Xilaahuun oduu dharaa hooggantoonni mootummaa hoteela Goozaamin keessatti mari'ataa jiru jedhuun dargaggoonni magaalaa qabeenya hedduu barbadeessaa jiraachuudha BBCdhaaf himaniiti jiru. Obbo Barakat Simoon nama yeroo dheeraaf hooggansa mootummaa Itoophiyaa irra ture yoo ta'u, bulchiinsa Dr. Abiy Ahmadiin faallaa jira jedhamee shakkama. Gabaasni Qayroo Ganamaatiif irra. Jilli muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmadiin durfamuu qondaaltota mootummaa kan ol aanoo of keessaa qabu torbee dabree gara Eertiraa walitti dhufeenya hariiroo biyyoota lamaanii fi nageenya buusuudhaaf achi deeman akka gaariitti xumuramuu dhagahamuun isaa beekameeti jira. Gabaasa dabalataatiif akka itti aanutti isiniif kenna. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad erga wallabdee waggoota 20 oliif biyyoota lamaan jidduutti uumameen booda marii nageenyaa eegaluudhaaf har'a daawwannaa seena qabeessa ta'e Eertiraatti guyyaa arrantanaa gaggeessuuf biyya Eertiraa Asmaraa galanii jiran. Jilli muummicha ministeera Itoophiyaa wayita magaalaa guddittii Eertiraa Asmaraa galanitti simannaan ho'aan pirezidaantii biyyattii Isaayyaas Afeworqii fi qondaaltota ol aanaan taasifameefii jira. Akkasumatti illee lammiileen Eertiraa alaabaa biyyoota lamaanii qabachuudhaan meexxii qabatanii kumaataman daawwannaa fi daandiiwwanii fi addabaabaayii Asmaraatti ba'uudhaan sagalee jaalalaa fi faaruun simannaa ho'aa taasifamaniiru. Daawwannaan ministeericha muummee Itoophiyaa biyya ollaa Eertiraa har'a taasisan kun erga wal waraansa biyyoota lamaan jidduutti gaggeeffameen asitti kun waggoota 20 dabre keessatti kan jalqabaatii fi seena qabeessa akka ta'es himameeti jira. Itoophiyaan Eertiraa waraana hamma bara 1998 hanga bara 2000tti gaggeessanii turan irratti lubbuun namoota kumaataman hedduu gam lamaaniin kan bade ta'uunis ni yaadatama. Erga bara saniitiin keessaa walitti dhufeenya dippiloomaasii fi dinagdee biyyoota lamaanii qabbanaa'eeti ture. Simannaa addaa daawwannaa addaatiif kan guyyaa arrantanaa fakkiiwwan miidiyaalee hawaasummaa garaagaraa TV fi Eertiraa akka agarsiisaa turanitti daawwannaan ministeera muummee kun waldhabdee waggoota 20 oliif fuulleeffate isa kan jalqabaa ta'uunis seena qabeessa akkasumatti illee kan ta'u sadarkaa miira simannaa jiruun irraa hubachuun danda'ameeti jira. Hawaasni Eertiraa illiidhaan dargaggoonni ammoo miiraa fi sagaleen jaalallaan Dr. Abiy simatanii turan. Simannaan ministeera muummee Dr. Abiy taasifame kun kan baay'ee adda ta'e yeroo jalqabaatiif akka jettetti yeroo ta'u Jaapaanittiin ambaasaaddara Eertiraa Asfaawwan Warqii wajjin seenaa biyyattii keessatti gaggeessan biyya kamiyyuu simannaan ho'aan akkasii uummata Eertiraarraa Asmaratti argate hin beeku jechuudhaan fuula tiwutarii isaaniirratti barreessaniiru. Simannaan guddaan jila Dr. Abiy Asmaraatti pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii fi uummatoota Eertiraa taasifame jaalalaa fi nageenya buusuun hariiroo biyyoota lamaanii qajeelfachuu keessatti ergaa jabduu akka dabarsu kan barreessan dursa waajjira ministeera muummee obbo Fitsum Araggaa ammoo gara fuula duraatti uummata biyyoota lamaanii waan milkii gaarii qabu hojjechuuf carraa guddaadha jedhaniiru. Miseensonni Eertiraa guyyaa arrantana daawwachuudhaaf muummee ministeeraa wajjin deeman guyyaa arrantana jila daawwannaa seena qabeessa jiru kan ministeera muummee durfamu kan aangawoota jajjaboo of keessaa qabu ta'uunis hubatameeti jira. Dr. Warqinoo Gabayyoo ministeera dhimma alaa Itoophiyaa, Mufiraa Kamal Afayaayii mana marii bakka bu'oota uummatoota Itoophiyaa, Kayiriyaa Abraahim Afayaayii mana marii Federeeshinii, Ahmad Shidee ministeera waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa federaalaatii fi obbo Fitsum Araggaa dursa waajjira ministeera muummee kan ta'e yoo ta'u, miseensota kanaan kan guyyaa arrantana buufata dirree xayyaaraa Asmaraa Eertiraa magaalaa guddittii Asmaraatti kan buufatan ta'uunis beekameeti jira.
xiyyaarri Itoophiyaa buufata xiyyaara Asmaraatti mul'ate guyyaa rantana keessa lola bara 1998 hanga bara 2000 kan gaggeeffametti ummanni biyyattii lamaan keessatti qawwee walitti qabachuudhaan humna waraanaatti wal gaadaa turan qoma fudhachuudhaan marsaalee miidiyaa garagaraa irratti warratti dhaadachuudhaan kan gaggeeffamaa ture har'a jaalala horatee alaabaa biyyattii xiyyaarri Itoophiyaadhaa qabu dandii xiyyaaraa Itoophiyaa buufata xiyyaara Asmaraatti buufateeti jira. Xiyyaarri asxaa dandii qilleensa Itoophiyaa qabus buufata biyyattii Asmaraatti yeroo mul'atu kanatti keessattuu erga ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad dandiin qilleensa Itoophiyaa waggaa haarawaa Itoophiyaa as deemuu kanatti biyyoota garagaraatti kan jalqabu qilleensa Itoophiyaa waggaa haarawaa Itoophiyaa gara Asmaraatti balali'uuf jalqaba kan jedhuuf karaa waan bane fakkaatu jechuudhaan aangawotaa fi akkasumatti illee namoonni beekamoon addunyaadhaa yeroo ammaan tana xiyyeeffannaadhaan xinxalaa jiraachuunis gabaasni nuti argannes ni ibsa. Tolee daawwattoota keenya oduu torban ijoo irraa hanqabanne kana fakkaata hanga oduu torban ijoo biraatiin wal agarruu kan nagaa walitti dhamanuta oduu irraa waliin kan isin faana ture an obsaa Ridwaanii fi akkasumatti illee ogeessa kaameeraa ta'uudhaan Ramadaan Muhammad waliin turre hamma qophii biraatiin wal agarru mara keessanuu kan nagaa walitti dhamanuta qophii qeeroo ganamaatii fi tan haftee waliin turti gaarii an gama kiyyaan nagaatti.